Maashaallah tabarakallah lubbuyyeen kun biyya geessee jirti maatii isheetti natti fakkaata gurbaa tokkotu iyyuu bira ta'aa jira makiinaa keessa jirti natti fakkaata akkuma isin argitanii makiinaadha mitiire kun makiinaa keessa jirti miti immoo mana natti fakkaata asitti mana keessa jirti iddoo tokkotti immoo makiinaa keessa jirti natti fakkaate viidiyoo ishee tokko irraan buusee fidee mucaa tokkotu bira ta'aa jira akkuma isin argitan jechuudha. Maashaallah rabbiin baga nagaan galchee rabbiin baga nagaan biyya iseetti deebisee biyyi Sumaalee biyya miti jedhanii biyya rakkattuudha biyyallee Oromoo miituudha jedhanii ijoolleen kaleessa koomentii jalatti naa barreessitanii turtanii galatoomaa isiniin jedha akkasumas immoo shiita isheen uffattee galte sana maaliif uffata faashinii minaamina waan isheerraa bareedu fa'aa bitattee hin gallee jennaan akka aadaa Harargeetti shiitii aadaa isaaniiti akka isaaniitti tokkoffaadha kanaaf isa keewwatti naan jettanii galatooma wallaan hin beeku. Shiita kana akka biyya keenyaatti dubartii ulfaafaa mana keessa gaafa hojii hojjettu fa'aa keewwatta. Asumaayyuu amma kana keewwannee deemna. Gaafa manaa gadi baanu garuu kana keewwannee na deemnu. Bakkee keessa minaamina kana keewwannee na deemnu shiita akkasii jechuudha. Gaafa mana keessa jiraannu malee waan akkasiin uffannu kanaafidha isaaniif immoo aadaa isaaniiti jedhanii. Maashaallah hundaafiyyuu isheen nagaan galuudha nuti kan barbaannu jechuudha. Kunoo nagaan biyya ishee geesseetti maatii ishee haadha ishee ollaa ishee yookaan immoo fira ishee bira gaafa geessu viidiyoo nu waraabduu hin dhiiftu ammayyuu viidiyoo 3 walirraan gadhiiste jechuudha. Garuu nama bukkee jirtu dhossaa jirti. Asitti laa makiinaa keessa jirti miti. Asitti makiinaa keessa jirti waan jirtu natti fakkaatti hin beekwani garuu waan Itoophiyaa geesseedha. Fataani kaleessa wallaahi liifiin seenne argitaniittu isin hin argine garuu galgala dafee naannoo isaatii sagalee akkasitti rafe fakkaata. Amma isaatii sagaleetti fataanii waan liivii seenee miti hin argine abdiin liivii ture malee fataan liiviin seenne ijoolleen viidiyoo isa kanaan duraanii fuudhanii gadhiisaa turan malee. Waan liivii seenee miti jechuudha fotoon liivii seenee narra bu'a waan ta'eef hin argine. Kaleessa viidiyoo isa gurraacha kana argitan miti viidiyoo gurraachesseetu kanarraa fagaattee jirtu jedhee sirba bareeda sirba Kadir Martuu miti laata. Waan akkasiitti sirba argitaniitu tiktookii isaa jalatti sirba irratti dheetu gaddaanii kunoo gurraachessee gadhiisee jechuudha. Takka viidiyoo akkasii hojjetee hin beeku bakka innillee hedduu tokko itti toluu dide dhugaa rabbi maaliif fataa nama gooti mucayyoon kun akkuma isin argitanii baay'ee tokko nama taphachiisti baay'ee tokko bakka akkuma itti dhufetti haasofti dhugaa waa dhossuun beektu iccitii qabachuun beektu innillee kanaafidha kan inni jaallatee wajjin haasa'ee wajjin taphatee wajjin kolfee dhugaa rabbi gaafanni iseedhaa wajjin taa'ee kolfu. Ijoolleen kun waan hin beekuu dandeessu ijoolleen kun waan hin beektu ijoolleen kun waan immoo warri tiktookii hin qabne faana tokko darbee shabakaan tiktookii fa'aa hin qabdanii isiniif hin hojjetu jechuudha. Wallaa gaafa ishee wajjin jiru nama 200,200 nama 300,000 nama 100,100,800 kan gaafa ishee wajjin taa'ee taphatu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Uummanni bakka hundumatu jaallata dhugaa rabbii. Gaafa kophaa isaatii dhugaa yoo baay'ate nama 200,300. Kan kana achi dhugaa rabbii gaafa isheen jirtu inniyyuu bakka namni jala taa'ee kolfa jechuudha. Waan isheen haasoftu namatti tola bakka hedduu tokko bakka nama kofalchiifte akkuma isin argitan viidiyoo ishee irratti yoo ka'eetteen hin kaa'annis beektaan ajajamaa fi dhugaa haa galatoomu dhugaa nama bobboonuu miti akkuma isin argitanii isa amma yeroo viidiyoo hojjetu bobboonuu miti isa mastaawaqiyaattiraa beeksisa uffata nagada waan ta'eef mastaawaqiyaa hojjeta namni mastaawaqiyaa hojjetu immoo akkas godhata viidiyoo irra nama akka of jaju wayii godhata moodelistiidha sanoyyuu gurbaan jechuudha dhugaa rabbii gurbaan baay'ee bareeda nama chastii qabudha dhugaa warra diraamaa hindii kana keessaa hojjetu fakkaataa iyyuu gurbaan nama Itoophiyaan fakkaatu dhugaa rabbii hedduu tokko maashaallah bareedaadha amma namumayyuu sammuu see eegee wajjin haasa'uun iyyuu hedduu bareeda dhugaa rabbii maaliif tokkotiin bobboona waan ta'eef inni garuu isheetti hin boonne wajjin galchee wajjin taphatee wajjin kolfee waan isheen godhi jetti godhee fi sammuu see sirriitti eegaaf maaliif mucayyoon seeraan sirriitti jaallattee jirti. Sirriitti la jaallattee amma of balleessitu sababii isaati hojii dhiiftee olii gajjoorti bar dhugaa rabbii. Sababii isaati bar malee amma Itoophiyaa galtee suuqinsii banaa jedhaan ka suuqinsii banaa waan hin jedhu gootaa saniin booddee abbaan barbaade yoo ana ta'es yoo nama biraa ta'es si fuudhaa ati amala kee sirreeffadhu waan hin jedhu godhii jedhaanii hin gorsan argitu miti maalleef irratti asliinis waadaa galeefi jira dhugaa rabbiitu suuqii banattee biyya keessa teesse malee biyya arabaan dhufeen hojjedhaa mana madaamiin dhufee hojjedhaa yoo jette ijoollee wallaahi hin hojjettu maaliif yoonaan jettanii isheen mucaa kana eegaa oolti illee osoo mucaan kun hin dhufinillee liivii irra taa'aa oolti
namni amala bare immoo yooma rabbiin dafee nama qajeelche malee waan barte waan suusisitti ta'e hin dhiiftu jechuudha. Nu ta'eyyuu hin dhiifnu jechuudha. Amma fakkeenyaaf tiktookii baradhee yuutuubii baradhee daqiiqaa tokkoof yoon irraa siqee mataa na nyaata dhugaa rabbii. Mataa kiyya na nyaata akka tokko na godha yoon shabakaa dhabe ani maraatu dhabaka maraatu beektu miti shabakaa dhabee jennaan maraatu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Kanaaf jennaani amma jabaa mana gadi nu qabee nu hojjisiisa malee amma warri miidiyaa irra barre kuni dhugumaan gallee ijoollee keenya waa goonee waa nyaachifnaa hin jedha yeroo tokko amma dhugumaan ammatu abbaan manaa kiyya uffata naa miiccade dhugumaan gattaa hin miiccaa hin jedha akka yaada kiyyaatti dhugaa rabbi. Biddeen faa toshee waxii faa waxee abbaa manaa kiyya hojiirraa dhufaara minaamin jedhe akka duraanii sanatti gisiggisee waanan hojjedhaa ilaata jedhe nan shakkaan maaliif miidiyaa baradhe kaajoo dhugaa rabbii miidiyaa baradhe achiinis asiinis nan baabar laftiin hin naqin hin jiru jechuu dhugaa rabbii olumaan gadi hin deemaachuu kanaafuu jennaan asii amma jabaan na qabe kalaama beektanii asii dubbachaa hojiitti fiigamiti asii jabaan na qabe sanii maallaqa mitiire birriidha maal seetanii kanaaf noli gaffiiga amma isheen immoo dandeessee amma hojii madaamiitti fiigaa tuktukitti hin fiiddi amma bartee o tuktukii kana. Kanaafi otuma biyya keessa teessee waa'ee faashee guuttattee galgala liifii ishee seenaa guyyaa hojii ishee suuqii kana banattee hojjetattee natti tola. Maaliif kan biyyaa banuuf suuqii banachuuf miti rajoo mana ijaarrachuu lafa bitachuu kan lafa hin qabne lafa bitanne mana ijaarrachuu suuqii bananna amma ijoolleen biyya rabaatii galte hundi isheeyyuu suuqii banattee keessatti teessee argitu miti ree suuqii banachuudhaaf biyyaa baanaa. Kanaaf jennaan ishee immoo lammoo carraa immoo rabbi kenneefi gurbaa kana kaaseefi jechuudha. Rabbiin karatti si jijjiiru sababa wayii hin dhabu jechuudha. Gurbaa kana kaaseefi akka isheen biyya galtee hojjetattu taasisee jira. Utuu gatteessila nama sammuu qabuuti nama yaada bal'aa qabuuti dhugaa. Utuu gorsanii warroonni itti dhiyaatan gatteessi suuqii banattee hojjetattee wallahi suuqii kanallee nagadachaallee mobaayilii ishee silkii isheen qorqorti dhugaa silkii ishee inuma hoofti tuktukii isheen madaxxi maani dhaabdee haasa'aa nagadatti silaa dhugaa rabbi amma tokko silaa hin kassartu amma yoo dhufte isheen irraa gadi hin buutu madaamii juwwan labdii hin baafti madaamiin hin dhufte joonjofte laa biyya ormaa keessatti dhugaa rabbi biyya ormaa keessatti dhufte joonjofte mee warri ganda ishee keessa jirtan namni itti dhiyaattanii anaallee fooloo naa deebisi jedhanii kadhadheen dadhabe naa deebisuu didde fooloo jechuudha. Sila dhugaa rabbii amma tokkollee nan gorsa. Ushu sabuun daqiiqa ta'e fi maksala hina fi kooppila pilaastik akkasi kana fakkaataa nagaan galuun isheeyyuu waa hunda caalaa ijoollee keenya rabbiin nagaa fayyaa isheedhaaf kennu rabbiin qalbii ishee qalbii nagaa godhee nama dalagatee jijjiiramee ofillee jijjiiree maatii isheellee jijjiiruu rabbii ishee taasisuun jedha. Kana fakkaata akka sagalee isinittiin dheeressuu hundaafuu warri jaallatan warri kabajan baga gammaddan wallaahin hedduu jaalladha hedduu tokko kabaja dhugaa rabbii.